Nagaa akkam jirtu hordoftoota keenya bakka gara chaanalii Oroo Taayimsitti dhiyeessanii dhuftan har'a seenaa dhuunfaa har'a eenyu akkan ta'e bocee isiniif qooduun barbaada. Seenaa kana isiniif qooduuf kan na kakaase akka tasaa namoonni jireenyaan ani dabarse keessa jirtan anarraa waa barattu jedhee waan yaadeef. Viidiyoo kana haga dhumaatti yoo daawwattan taateewwan gurguddoo arfan ani jireenya koo keessatti dabarse irraa barumsa guddaa argattu jedheen amana. Taatee isa duraa keessatti wantoota ani osoo mana barumsaa hin galin jireenya koo keessatti dabarse kanan isiniif dhiyeessu yoo ta'u, taatee isa lammaffaa keessatti immoo wantoota ergan mana barumsaa galee jireenya koo keessatti dabarsan isiniif dhiyeessa. Taatee sadaffaa keessatti qormaatileen ani mana barumsaatti keessa darbee fi tooftan ittiin mo'achuu danda'e kanan isiniif dhiyeessu yoo ta'u, taatee isa arfaffaan immoo amaloota koo badaa kan qormaatatti na kennanii fi kan isinirraa barattu jedhee yaade isiniif dhiyeessa. Akkasumas dhumarratti immoo wantootan osoon akkas godhee jiraadhe jedhee jireenya kee keessatti yeroo hunda gaabbu maal akka ta'e isinitti hima. Warri ani eenyu akkan ta'e na beekuu barbaaddanis viidiyoo kana haga dhumaatti yoo ilaaltan sirriitti na bartu jedheen amana. Namoonni biraas akka irraa barataniif viidiyoo kana sheer gochuun hiriyoota keessan biraan gahaa jechaa amma kallattumaan gara dhimma keenyatti dabarra. Wantoota ani osoo mana barumsaa hin galin jireenya koo keessatti dabarse. Ani maatii harka qalleeyyii baadiyyaa jiraatan irraa hin dhaladhe. Harka qalleeyyii qofa osoo hin taane maatii hin baranne turan. Haati kiyya barnoota bu'uuraa mootummaan dargii barsiisan illee seeraan baratanii sirriitti dubbisuu hin danda'an. Abbaan kiyya barnoota sadarkaa tokkoffaa illee hin xumurre. Daa'ima waggaa 5 yeroon ta'u maatii koo irraa adda ba'een waggaa 2 mana namaa taa'een ture. Gidiraan daa'imummaan mana namaa kanatti arge yoomillee hin irraanfadhu. Yeroo sanatti abdiin koo waaqa tokkicha qofa ture. Amantaa kiristaanaa waldaa ergamootaa daa'imummaan amanee waanan tureef rakkinuma kana keessatti keessi koo abdiidhaan guutuu ture. Waaqni itti amanadhes nan gamne fedhii barumsaa olaanaa na keessatti uume. Yeroo baay'ee barattoonni mana barumsaatti yeroo galan bakka ani horii tiksu gaaddisa waan qabuuf na bira boqotanii darbu. Yeroo isaan galan guyyuma guyyaan har'a maal barattan jedheen gaafadha. Aabaa caadaa ani osoon mana barumsaa hin galinan ofumaa baradhee xumure. Barreessuu fi dubbisuu ana barsiisan nan barsiisne ofuma kiyyaafan baradhe. Wantootan ergan mana barumsaa galee jireenya koo keessatti dabarse. Guyyaa isaan yaadadhu fulbaana keessa bara 1993 ture. Barsiisonni gandarra deemanitti daa'imman hin baranne galmeessu. Guyyaan sun anaaf guyyaa addaati. Iddoon ani horii keenya eegaa jirutti barsiisaan tokko dhufee na galmeessee abbaan koos akka na barsiisuuf akeekkachiisee deeme. Guyyaan sun guyyaa abjuun koo itti dhugoome fi guyyaa jireenya koo irratti murtii sirriin waaqan itti darbe ture. Ani akkuman mana barumsaa seeneen barumsatti baay'ee cimaan ture. Akkuma harka walitti na rukutanittan kutaadha kutaatti darbaa ture. Gaafiif deebii barattoota hunda fuulduratti godhamu kamuu keessaan hafee hin beeku. Yeroo sana namni ganda keenya keessaa baratee barumsa danda'u baay'een waan hin turreef namoonni naannoo keenyaa nu arganiitti baay'inaan daa'imman isaanii barsiisuu eegalan. Hagan kutaa 8tti sadarkaa haga lammaffaa baatan dareetti darbaa ture. Qormaatileen ani mana barumsaatti keessa darbee fi tooftan ittiin mo'achuu danda'e. Yeroon ani karaa deemu barattoonni yoo na argan fageenyatti dhaabbatanii ilaalaa mucaasan jechuun qubanatti qabu ture barumsa baay'ee danda'u koo irraa hanqe. Mana barumsaattis barattoonni ani beekus kanan hin beeknes natti marsuun na dhaggeeffatu ture. Qormaanni guddaan asii eegala. Kan si hordofu hundi, kan quba sitti qabu hundi gaarii miti. Baay'een isaanii kan narraa barachuuf na hordofan jiru. Kaan isaanii kan hinaaffan na hordofan turan. Kaan isaanii immoo kan karaa matatii fi mo'aartiin na balleessuuf na hordofan hedduu turan. Nan yaadadha mucaa daree tokko waliin barannu tokkotu ture. Masqalii gurraattii kirriidhaan osoo hin taane sibaagoo kophee ittiin hodhan kanaan mormatti hidhate yeroo hunda. Harka isaa isa bitaa hin sochoosu ofitti maxxanseetuma deema. Osoo du'aan irraa adda ba'ee hin deemu. Daftara kiyya osoo nan hin argin fuudhee bariituu fida. Osoo nan hin argin akka saree sana duuba deema. Yeroon of duuba laalu yeroo hunda isa of duubaan dhabu. Masqalii sana immoo waggaa waggaadhaan fulbaana irratti jijjiirata. Dhumarra immoo masqalii sana irraa gara furtuu balbalaatti jijjiiree ammas waggaa waggaan sibaagoodhaan mormatti hidhata. Mucaan barnoota homaa hin beekne dhufee sadarkaa natti dhiyaachuu qofa osoo hin taane koppii kiyya ta'e. Gosuman barnootaa ni danda'uu danda'a. Gosuman barnootaa ni dadhabuu dadhabas. Kitaaba lafa kaa'etti waan kitaaba keessa jiru afaaniin tuqaa illee osoo hin hambisin ka'ee haasa'a. Barattoonni maali kun namni akka kanaa jechuun isa dinqisiifatatu. Ani garuu keessa kiyyatti beeka. Barreeffamni isaa barreeffama namaa hin fakkaatu ija nama rukuta. Foontii kompiitaraa keessaa illee foontiiwwan baay'ee bareedu fakkaata. Hundi keenya sirumaa akka isaatti barreessuuf dhamaana waan gaarii nutti fakkaatee isarraa barachuuf. Sababni ani rakkoo kanatti kennameef sababni amantaa irraa duubatti deebi'eef. Suuta ani barumsaaf kanan uumaman dandeettii addaa qabu sun hafee ganamaa qabee haga galgalaatti barreeffama himata kittii hubachuun dadhabe. Barumsa dadhabuu koo qofa osoo hin taane dhibeen rakkinni wanti natti qabamu hunduu carraa badaa ta'aa dhufe. Ayyaanni kiyya narraa fudhatan. Sababni ani rakkoo kanatti kennameef sababan amantaa irraa duubatti deebi'eef. Kana qofaa miti. Badiin kiyya inni guddaan
rakkina irraa kan ka'e waaqa irratti gungumuu kooti. Waanuma xiqqaaf maaloo waaqa kana heechi yaa waaqa kana waanni kun hin argu jechuu bira darbee haga waaqa arrabsuutti hin deemne. Kana booda rakkinni koo cimaatti deema. Amaloota koo badaa kan qormaatatti na kennan. Ani uumamaan nama tantaanyii wayiiti. Waan negatiivii yaadadheen isuma tanattanaa oola. Waan hunda gadi fageessanii yaada. Gadi maree sirrii ta'uu barbaada. Kufaatiin as sodaadha. Nama baay'een komadha. Nama simmeetaawudha. Nama mooraalin isaa dafee tuqamuu fi nama waan hunda shakkuudha. Wanti tokko akka hin tuqamne, wanti hunduu mudoota akkallee osoo hin qabaatin akka hojjetamu nama barbaaduun ture. Yeroo hunda nama gargaaruufan aarsaa ta'a. Yeroo hunda maatii koof garmaleen yaadee dhiphadha. Yoo namni waan negatiivii tokko dubbate yookiin hojjete isa qabadheetuman alaanfachaa oola. Yeruma hunda waan tokko qabadheen maaliif jechaa oola. Kuni hundi amaloota badoo nama kamirraayyuu baduu qabanidha. Garmalee sirrii ta'uun lafa kanarratti hin danda'amu. Warri amala akkanaa qabdan dafaa amala akkanaa ofirraa balleessaa. Inni biraa flexibil ta'a. Narraa baradhaa waan tokko irratti mucuuchi hin jedhinaa. Seexanni nama amala akkanaa qabu itti taphata. Yeroo hunda waan gaarii yaada malee waan negatiivii gonkumaa hin yaadinaa. Sammuun namaa akka maagneetiiti. Waan gaarii yoo yaaddee galateeffatte waanuma gaarii sitti harkisa. Waan hamaa yoo yaadde waanuma hamaa sitti harkisa. Atisuma tanattanaa umurii keetitti. Gara iskuulitti ergan darbee boodas maatii irraa fagaadhee magaalatti waan galeef qormaanni lammaffaa biraan na eeggate. Mucaan umuriidhaan baay'ee na caalu kan barumsi maal akka ta'e hin beekne barumsa akkan ani danda'u dhaga'ee na qo'achiise jechuun akkuma mucaa sanaa na qabe. Na waliin malee deemuu dide. Akkuma mucaa sanii na rakkise. Ani duraayyuu jiila waanan qabuuf mucaa kanarraa qoollifachuun eegale. Kanarra mucaan kun haala kiyya hubatee waan nan ilaallanneen maqaa kiyya na xureessuuf karoora baafatee hojiitti seene. Kana booda bakkuman ani deeme hundatti, hiriyoota koo hundatti, mana amantaa keessa illee osoo nafin seenuun na hamachuun maqaa na xureessutti gadi taa'e firaa fi hiriyoota isaa waliin ta'ee. Isa qofaa miti, na ajjeesuuf nama bitee olii gadi kaachutti ka'e. Nama hunda warran ani waliin mana amantaa tokko waaqeffadhullee osoo hin hafin amansiisee baay'ee na miidhe. Mucichi duras barumsaan kufuun isaa hin hafu waan ta'eef kutaa 10tti nu biraa lafa dha'e. Isa booda aariin isaa daangaa dhabe. Ani badii tokko maleen nama hundaan jibbama. Ani nama harka qalleessa rakkataa fira hin qabne kan homtuu hin dhageenyedha. Isaan warra humna qaban, warra hiriyoota fi qabeenya qaban waan ta'aniif ana homtuu nan dhaga'u isaan malee. Waan nama ajaa'ibu jarri kun edaamatatii fi seexanaan hojjetu malee humna ofii isaanii qofaanii miti. Ani yuunivarsiitii seenee jara kanarraa nan hiikkadha jedhee yaadeen ture. Edaa isaan astaraarii seexanaatiin hojjetu waan ta'eef yuunivarsiitiis fira mucaa fi hiriyoota mucaa kanaa bira naga'e maaliif akka ta'an hin beeku. Achittis maqaa koo barattoota hunda biratti akka xureessaniif firrii fi hiriyoonni isaa kun ergama fudhatanii waan danda'an hunda hojjetan. Kaayyoon isaanii akka nan of ajjeesu, akka nan maraadhu, akka nan barumsa koo dhiisu na gochuun kaayyoo koo karaatti hambisuu ture. Waa dubbachuuf ajjeesuuf ka'een ture. Garuu yoon of ajjeese kaayyoo isaaniitu galma kan jiru qofaafan haga har'aatti godaannee isaan irratti uuman naaf hin fayyine. Har'allee itti miidhamaan jira. Karaa kanaan maqaa koo balleessaniiru garuu bakka yaadirraa na hambisuu hin dandeenye. Waan nama gaddisiisu mucichi inni duraa matatii isaatiin rakkoo kanarra na buuse sun qabxii gaarii fidee yuunivarsiitii gaarii isa ga'us yuunivarsiitii seenee ji'aa fi torbee sadiin guunne kan bakka buuteen isaa dhabame haga har'aatti. Qe'een isaanii badee biyyaaf mammaaksa bara baraa ta'anii hafan. Ani yeroon kana dhaga'u yaa Waaqayyo ati ni jirta, ni dhageessas, ni argitas jedheen siif safuu jedheen sodaadhaan urgufame. Lafeen koo osoo hin hafin na keessatti dhume. Wantan jireenya koo keessatti osoon akkana godhee jiraadhe jedhee yeroo hunda ofitti gaabbu. Tokkoffaa osoon warra matatanyaa kana dursee isaan hubadheera ta'e. Osoon jara kana dursee isaan hubadhee dursee walitti dhufeenyi isaan waliin qabu adda kutee of eegeera ta'ee yaagaa manarra ga'e kana nan hambisa ture jedheen yaada. Lammaffaan osoon waan gaarii na keessa jiru kunuunsee itti fufee jiraadhe. Warqin of harkaa qaban salphaa fakkaata. Osoon qoodan amaloota namaa korroju waan gaarii na keessa jiru kunuunsee eegee jiraadhee kaayyoon koo karaatti nafu ture jedheen yaada. Sadaffaa osoon amaloota badaa kiyya kana dursee hubadheera ta'e. Osoon dursee amala kiyya hubadhee jiraadhee yerootan ofirraa balleessa ture. Amaloonni kun kiyya jechuunis hin danda'amu. Matatii fi dhiibban hiriyootaa illee amaloota alaa namatti fidan qabu. Afuraffaan osoon amantaa kiyya addaan kutuu baadhe. Inni kun baay'ee barbaachisaa ture. Osoon waaqa wajjin jiraadhee amantaa kiyya irratti cimeera ta'ee jireenyi kiyya akkanatti hin bittinnaa'u ture. Furmaanni seexanaa waaqa qofa waan ta'eef. Kanas ta'u sana ani amma namoota akkanatti na miidhan kana hundumaafuu dhiifama godheera. Nama kamirraayyuu qiimii hin qabu. Isaanis jaalatanii miti. Seexanatu meeshaa isaan godhatee ittiin hojjete malee namni foonii humna akkanaa eessaa fuudhee hojjeta. Garuu osoo jireenya namaa keessa seenanii cubbuu hagana ga'u hojjechuu baatanii hojii ofii hojjetanii wayya ture. Amma garuu cubbuun isaanii sammuu isaanii fi waaqa jalaa isatti dhokachuu hin danda'u. Warra lubbuun isaanii darbees osoo akkas ta'uu baatee wayya ture. Osoo qooda mataa jabaatanii meeshaa seexanaa ta'an yaada garaa isaanii jijjiirratanii hojii seexanaa dhiisaniiru ta'ee harka waaqaa hin bu'an ture.
Kaayyoon isaanii matatii isaaniitiin seexana isaanii natti waamuun akkan ani ofachiisu, akkan maraadhu, akkan barumsa koo dhiisu na gochuun kaayyoo koo karaatti hambisuu ture. Saroonni duttanis gaalli deemsa isaa ittuma fufaa akkuma jedhan ani barnoota kiyya digirii jalqabaa waan na gargaaree qabxii olaanaadhaan eegale. Itti aanes hojii mootummaatiin osoon lafa hin taa'inan dafee qacarame. Kana qofaa miti barnoota koo digirii lammaffaas qabxii olaanaadhaan xumure. Hunda caalaa isaan jireenya koo balleessanii na maraachuuf yaalanii turan. Waaqayyo immoo isaan maraachetti ana mana isaa keessa na jiraachisee anarraa galata fudhachaa jira. Dhugumatti ana kan na gammachiisu akkanatti jiraaddee waaqa kiyya afaan kiyyaan galateeffachuu kooti. Yaadadhu ka'umsi tokkoon isaa imala kee irratti dhiibbaa haaraa dhiisee darba. Imala mataa keetii keessatti bakka kamiyyuu yoo jiraatte ka'umsi kee abjuu keef boba'aa ta'ee egeree kee bocuuf humna akka qabu yaadadhu. Qormaata mo'achuun mul'ata kee hordofuu ittuma fufi. Kabajamoo hordoftoota keenya. Gorsi kun yoo isin gargaare laayik gochuun hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Barnoota faayidaa qabu akka kana argachuuf immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Gaaffii yookiin wantoota beekuu barbaadan koomentii jalatti naa barreessaa. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Viidiyoo itti aanuun walitti deebina. Akkasitti turte gaarii.